carraa kana argachuuf waaqayyo guddaan galateeffadha. Kabajamoo saba Oromoo dhiigaaf lafee keessaniin biyya tiksitanii kabajamtoota maanguddoota Oromoo waamicha koo dhageessanii iddoo kanatti argamtan walumaa galatti kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa hundi keessan baga nagaan dhuftan baga nagaan as keessan isiniin jedha. Ammas hunda dursee bishaan nama godhee lubbuu laatee fi tiksee kan jiraachisu waan godhu kan beeku akka beekus kan godhu waaqayyoon guddaan galateeffadha. Kanatti aansee warra ofii hidhamanii aartii Oromoo asiin ga'uuf dukkana manneeffatanii ciniinnaa garaagaraa obsaa qubee Oromoof afaan Oromoof gatii kaffalaa asgaan kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Dr. Ayilee Fidaa nayyaadadhaa jechuudha. Ittaansee haadhaaf abbaa ta'anii humna hin jirreen kan na guddisan abbaa koo kan asitti argaa jirtan obbo Cimdii Yaarimoo akkasuma akkoo koo aadde Sobboqee Gooseef galanni koo guddaadha. Itti fufuun abbaa koo Dr. Taarraqaa Cimdiif haadha koo aadde Firiyoot Warquu guddaan galateeffadha. Dabalataa wasiillan koof adaadota koo abdii ciccimaa nattoraa asiin nagaan hiriyoota koo wajjin guddannee as geenye guddaa nan galateeffadhaa jechuudha. Kanatti aansee kanan galateeffadhu sagantaa kana qindeessuun kan na cina dhaabbatan dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa akkasuma ispoonsara naaf gochuun baankii Awaash, dhaabbata inshuraansii Awaash, bishaan Shaggar, dhaabbata konistirakshinii injinar Nagaraa Dhugumaa akkasumas miidhagina sagantaa kanaaf kallattii adda addaatiin kan na cina dhaabbatan maraan galatan qabaa jechuudha. Ittaan sun kanan jechuu barbaadu dhaamsi ani dabarfadhu warra gootota Oromoo yookaan seenaa gootota Oromoo gaafan dubbisu waan tokkoon argadhe. Innis gootota Oromoof Oromiyaadhaaf jecha amantaa keessa utuu jiranii amantaan dursanii utuu jiranii abboota amantaa ta'anii utuu jiranii Oromoof Oromummaa isaanii qabatanii biyya kanaaf dhaabatanii seenaa galmeessan kan akka Qees Guddinaa Tumsaa yookaan Luba Guddinaa Tumsaa kan akka Sheek Tolaa kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Huseen Bunee akkasumallee kan akka Abuna Pheexroos guddaan galateeffadhaa. Isaan irraa kan hin baru amantaaf Oromummaa isaanii wal cina deemsisanii kaayyoo Oromummaa isaanii jiraatanii kan darban ta'uu hubanne nus gaaffii yookaan hojii manee diinni keenya guyyaa guyyaatti yeroo yerootti nu laatu sanaan deebisuu akka qabnu dhaamsa koo nan dabarfadhaa. Carraa kan argachuu koof isinis na dhaggeeffachuu keessaniif galatooma. Barreessaa Falmataa Taarraqaa Cimdii galatoomi ittiin jedhaa dhabee biyaate. Uffata anaafis saafis ati garuu dhabamte ture. Kan hojjete immoo lubaan diizaayin haadha warraa Galaanaa Gaaromsaa guddaa galateeffannaa sassachumaan akka nu galateeffattan si gaafachuufi. Itti aansuutiin egaa akkuma isiniin jenne yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti barattoonni Oromoo darara